هاي جالتم توتا خيجا في خبجم توتا خينيا ورين يوتيوب channel خينيا هردفتن في أكاسمس ورين أكان دور اللي يوتيوب channel خينيا هم بيني ورين كان دور اللي يوتيوب channel خينيا هنردفني أمر راخستني يوتيوب channel خينيا سبسكرايب كقوتن يوتيوب channel أوبسا علي نججبيسو قبضني فيديو ببريدا وان أجايبا تني قبني دفنا akkasumatti waan babbareedaadhaan akkan eeggattan abdii guddaa isiniif wanti godhaa deemnaa nutis waan gaggaarii dalagaa isiniif dhufnaa tanaan booda isinitti jajjabaadhaa. Shama harka fuudhee hordoftoonni kiyyaa akkam jirtan arraan tanaa hiriyaa kiyya wajjin ta'uudhaan isiniif qopheessine viidiyoo gabaabduu tanaa kanaafuu akka itti bu'aartanii waan takkaas barumsa isiniif kennuuf dhufne isin bashannansiisaa jechuudha haasawaa bareedaa waan deemu jiru jechuudha ammaan tana dhukkubni ammaan tana koronaadhaan wal qabatee waan deemu jiru isiniif wanti jennaa koronaadhaan wal qabatee karaarratti haxxiffachuu dadhabnee akka dingataatti qufuufu rakkoo dila takka keessa jirra rakkoo dila takka jira daabboo waan kararraa gaggalu magaazanoonni cuccufamu waan hedduu takka jira akkasumatti uummanni keenyalleen biyya namaa keessa jirtan if qopheessitanii isinis raashina keessan akka gizeedhaan wanti jettan gamanumaanuu dhaamsa isinii dabarsaa. Dhugaa isaati magaalaa nuti jiraannu tanatti haga ammatti nama 5,300 ka qabamee ka du'e immoo nama 90 takka ka moo dhukkuba sanirraa bayyanate nama 12 qofa akka addunyaatti immoo warra bayyanataniitu irra hedduudha garuu biyya teenyatti nama du'eetu irra hoddommaata ka bayyanateerra kanaafuu warra du'e biraa mataa godhuu fi amantii birallee qaban taate biyyeen itti hasalphattu jenna. Kanama jeesi caalaa waan ammaan tana tahaa jiru raashinni magaalarraa dhabamuu supermarketni cuccufamuu amma akkuma suuraa tanarratti agartan supermarketa keessa jechuun ammaan tana asitti argaa jirtan kun viidiyoon gabaabduun tuni supermarketni biyya tanaa akkanatti qullatee jira. Hiriiraan seenaa ammaan tana asirratti kan isin mul'atu suuraa kanarratti kan isin mul'atu kun hiriira warra supermarketa eeggachuu jiru. Kanaafuu waan hedduu nama ajaa'ibuu jira jechuun biyya faranjii tana keessatti. Kanaafuu biyya Kaayirootillee itti dhiheenyaan namni hordofaa jiru saahiba kiyya kanaa maaltu akka baqattoota Kaayiroodhaatii fi hawaasa keenya achi jiraachuu jiru mudachuu jira kajoo ammoo gabaabsee isiniif himaa jechuudha. Akka ijoolleen achi jiran dabarsanitti amma jaalli keenya tokko naasii ol kajoo tokko akka dabarsetti wanni haalli ulfaataan Kaayiroo keessaa deemaa jiru Kaayiroo keessatti yeroo baay'ee nuti ijoolleen teenya ta dhiiraa hojii hin qabdu dhalaatu gargaaraa waan dhalaan bakka dalagaatti madaamoonni ijaazaarraa nurraa dhorkaniif nuti rakkinni mokorooniin manaa dhumuutiin beeraaf saaxilamnee jirraa jaanii waan takka warreen Kaayiroo keessa jiran ibsa baasaa jiranii. Okay, kanallee ragaa wajjin viidiyoodhaan fi barreeffama isaan fuula Facebookaa isaan irra maxxansaa jiranii asirratti isiniif dhiheessinaa akkuma isin argaa jirtan kana maaltu tahee ijaazaa oguu isiniin jiru namoonni biyya Arabaa keessa jiraatan baay'inni isaanii mana namaa hojjetan mana sanirraa ammoo fayyaa isaaniitiif jecha uummanni isaan bira hojjetan akka isaan karaa gandatti hin deebine godhaa jira shamarran keenya. Kanaaf shamarran keenya immoo yeroo deebi'anii dhukkuba kana asirraa fidanii akka ittiin dhayineef beektee gandoo isaaniitiif wal keessa deemisi kun haa dhaabbatu ijaazaan isaaniitillee achumatti akka taatuuf godhaa jiranii. Sanirraa kan ka'e ijoolleen keenyas rakkoo keessa seenaa jirti jechuudha. Dhugaadhaa kun amma shamarran mana hojiitirraa akka hin baane dhorkamaa jiran kun jaarsa qabaachuu dandeessi. Qaadimaa qabaachuu dandeessi obboleessa qabaachuu dandeessi ilmaan manaa qabaachuu dandeessi. Kana ammoo yeroo Araboonni akka isiin karaa gandatti hin deebine dhorkanii sababa dhukkuba kanaatiif manatti hambisan mana keessa raashinni dhumuudhaan harka isiidhaa warra eeggatanii jira. Kanaaf ammoo dargaggoonni fi obboleeyyan keenya Kaayiroo keessatti argaman waan kanarraa hubamnee jirra
wanni kun hedduun miidhaa jira yoo haala kanaan kan itti fufu ta'e rakkina guddaa keessa jirra khajaanis sanii jaaniiti isaanis ibsa baasaa jiranii tana keessattis rabbiin gaa isaaniifis haa dirmatu walumaan rabbiin nuuf haa dirmatu jecha haalaan waan jabaadha akkuma seerri addunyaadhaa bahu jirutti biyyiti hundinuu labsii hatattamaa labsu jirti biyyi keenya illee Itoophiyaa illee guyyaa 15f hojii fi barumsi wanni hundi akka dhaabbatu jaanii wanti jechuu jiranii isinillee uummanni keenya bikka jirtanitti if eegaa waan seerri akkaataa seerri fayyaadhaa baasetti seera jala deemaa fayyadamaa dantaa fi dhabdanii humaan taanuu maal jettanii dantaa fi ittiin dhabinaa rabbiin nama eega sanni beeyna garuu rabbiin kanuma nama eegu abbaan iftiisuu qaba seera akkaataa seerri akkamoonni itti baasanitti isinis wanti jechuu qabdan jechuu dhugaadha ma waa'ee Awurooppaadhaa biyyoonni gariin biyyoonni kan Norweedha Jarmaniif kun torbaan tokko dura waa hunda cufanii turan biyyi teenya ammoo guyyaa arraa jechuun mandee akka isniina jaamna arrarraa eegalleeti ka hojii dhaabnee barumsaas dhaabnee waa hundaa dhaabnee harka marannee mana deebinee jirra jechuun maantana arrarraa eegallee kanaafuu nutis waan mana keessa jirruuf waan quba qabnurraa isiniif dhiheessuuf viidiyoo tana isinii godhaa jirra hordoftoota keenya odeeffannoo babbareeddu yeroo wajjin deemtu qabannee isinii wajjin gad dhufnee isin himnaa kanaafuu isinillee hordofaatii warroonni haaroo taatan subscribe godhaatii maatii keenya nuuf tahaadha isinirraa gabaabsinaa viidiyoo biraatiin isinit deebinaa dhumarratti maal jettan akkasumaan illee dhaamsa khiyyaa warri maatii keenyan ta'in kara keenya koottaa waan babbareeddu qabannee isinii dhufna waan babbashannansiisoo barsiisoo fi akkasumatti waan aadaa fi safuu eeggateen qabannee isinii dhufna isinillee nu jajjabeessaa hamilee nuuf ta'a like share godhaa subscribe tuqa isiniin jaa galatoomaa like ni raanfatina video tana like dibashan godho share wanni guddaan like godhuudha like ni raanfatina laaltanii biran kutina view gizee laaltan like jalat tuqa waan takkan barbaachisu kafaltiin qabu galatoomaa isin galatoomaa